Harka fuunee ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti isin biraa gahu. Har'as viidiyoo biraa qabadhee dhiyaatee jira. Viidiyoo kiyya har'aa kun immoo baay'ee waan namatti tolu tokko akkasuma akka itti gammadan abdii guddaan qaba jechuudha. Viidiyoon har'aa kun maal seetu WhatsApp keenya akkamitti automaatikaalii akkamitti inni namaa deebisuu danda'u godhuu dandeenya jechuudha. Kanaan dura hedduun keenya akka beeknu WhatsApp irratti barreeffama tokko lama qofa ifumaa isaatii barreeffama san irra deddeebi'ee yeroo hedduu kan namaaf deebisu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila keenya yeroo hojiirra jiru ta'uu danda'a, akkasuma barnoota adda addaa jiraachuu dandeenya. Waa hedduu keessa yeroo jirutti akkamitti WhatsApp ifumaa isaatii akka deebisu godhuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Egaa akka itti gammadan abdii guddaa qaba. Namoonni chaanal kee haaraa dhuftan yoo jiraattan immoo chaanal kee subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo kana like godhuu hin dagatina. Kallattii man garbarnoota jabarraa. Egaa hordoftoota tiyya akkuma jalqaba irratti isinii kaase akkamitti WhatsApp keenya ifumaa isaatii akka namaa deebisu godhuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Jalqaba irra Google Play Store keessan keessa galuun aappii kana gabbuufattu jechuudha. Aappiin kun maal jedhama? Auto Responder for WhatsApp Auto Replay Bot jedhu kana ni buufattu jechuudha. Ifumaa isaatii deebisa jechuudha. Aappiin kun WhatsApp yeroo namni isinii barreessu fakkeenyaaf open goonee isin garsiisa. Yeroo jalqaba bantan haala kanaani kan isinii banamu. Haala argaa jirtan kanaan kun banaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo kun cufaa jiraate hin deebisu jechuudha. Kun banaa ta'uu qaba. Haala argaa jirtan kanaan iddoo pilaas jalaa kanaan tuqxu asirratti okay ni jettu. Eegas booda you should be answer fakkeenyaaf dhiifama yeroo tokko dhiifama fakkeenyaaf receive asirra gubbaa kanarratti jechuun asirratti kan isinii dhufu kana receive message kan namni isinii barreessu asirratti fakkeenyaaf nagaa isin gaafate jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhee yeroo namni haala kanaan isinii barreessu isin immoo WhatsAppiin keessa maal jedhee deebisaaf haala argaa jirtan kanaan akkana jedhee deebisaaf. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh jedhee deebisaaf right goota asirratti. Eegas booda ammas akka asuma pilaasuma kana tuquudhaan akkami nagaa jennaan jechuudha. Akkam nagaa jettanii haala argaa jirtan kanaan ni barreessitu. Gaafii wajjin namni sun ni barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf namni sun ni barreessa. Asirratti maal jedhee barreessaaf inni immoo nagaa galata rabbii kee jedhu asirratti barreessa. Ifumaa isaatii kana deebisaaf jechuudha. WhatsAppiin keessaa. Haala argaa jirtan kanaan akkanatti deebisaaf nama sanii nagaa galata rabbii jedha jechuudha. Raayit ni gootu. Fakkeenyaaf mee dhumaarra isin garsiisa jechuudha. WhatsAppiin keessan akkamiin namaa deebisuu akka danda'u. Barreeffamoota hedduu fakkeenyaaf namoonni gaafii isin gaafatan ta'uu danda'a. Namoonni yeroo hedduu immoo nagaa isin gaafachuu wantoota hedduu akkasii barreessuuf iddooma pilaasii kana tuquudhaan asirratti guutu jechuudha. Mee fakkeenyaaf hagumaan maguunne kana keessa galee akkamitti WhatsAppiin keenya WhatsAppiin nama biraa yeroo barreessinuuf akkamitti akka nu deebisuu danda'u isin garsiisa. Fakkeenyaaf nama WhatsApp lama bilbila biraarraa barreessiisa barreessaafii jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan akkana jedhee namni biraa naa barreessa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan ifumaa isaatii deebisa. Sakandii takka keessatti deebisa jechuudha. Akkam nagaa yoo jennuunis akkam nagaa ifama. Jedhee namni sun yoo naa barreesse maal jedhee deebisa laata? Akkana jedhee isinii barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamoota hedduu asirratti illee barreessitanii isin immoo akka barreeffama dheeraa namaa deebisu godhuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti iddoo pilaas kana tuquudhaan barreeffamoota barbaadan maal akka godhuu jirtan fakkeenyaaf yeroo hojiirra jiraachuu dandeessa. Fakkeenyaaf namni maal dalagaa jirta namni isin jedhu hojiirra jira. Fakkeenyaaf wantoota hedduu isin gaafachuu danda'a jechuudha. Namni suni haala argaa jirtan kanaan WhatsApp keessan akka inni ifumaa isaatii namaaf deebisu godhuu dandeessu. Akka isinitti tolu immoo abdii guddaan qaba. Namoonni chaanal kee haaraa dhuftan immoo chaanal kee subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoon kun yoo isin hin galle karaa koomentii gaafachuu dandeessu. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.